Ashamaa harka fuuni hordoftootaaf daawwattoota gammee tuubii nagaa jaalalli fi araarri waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu. Har'as dambalii jaalalaa irraa barattanii fi irraa hubattan tokko isiniif jabaa jechuufan jira. Gammee tuubii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Maalummaan jaalalaa maali laata? Seenaa kana keessatti seenaa dhugaa taatee fi nama jechuun maal akka ta'e akkasuma immoo jaalala jechuun maal akka ta'e tokko siniif himaatii suuraalee viidiyoo kanarra jiran hundumaa tokko lama jedhaatii ilaalaa waa jedhaa. Seenaan kun akkas turte. Namni sin fuula iskiriinii kanarratti argaa jirtan nama waggaa dheeraa duraa maraatee yookiis immoo qalbii dhabee daandiirra jiraachaa ture. Maqaan isaa Mr. Hingaa jedhama. Kan inni dhalatee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif hiriyaa waliin biyyee haranii cirracha darbanii waliin guddatan tokko nama Baambii jedhamtuun naannoo mandara xiqqoo tokko keessatti dhalatanii. Egaa addunyaan kun waan baay'ee qabdi. Mr. Hingaan akkuma ol siiqee guddachaa deemeen qalbii ir'inni itti dhufe. Sana boodas egaa manaa bahee daandiirra jiraachuu fi wantoota namummaa keessaa nama baasan nyaatee uffatee jedhee dubbatee jiraachuu eegale. Jiruun addunyaa kanaa buburreedha. Isa tokkoof gaarii ooltee isa kaaniif immoo badaa oolti. Addunyaan akka hedduutti nama simatti. Fuulli addunyaa kanaa gargari. Mr. Hingaa egaa fuula addunyaa keessaa fuula badaa taatee fi dhiphina gidiraa taatetu isa muddate. Garuu Mr. Hingaa namoonni garagaraa waliin dhalatanii waliin guddatanii bira darbaniyyuu dhalaan waliin dhalattee waliin guddatte tokko bira darbuu hin dandeenye. Baambiin nama kana waliin guddatte ijoollummaa irraa kaafteet isa beekti. Isheenis egaa maraatummaa isaa kana bifa inni qabaatee cilee uffatee jijjiirame kana nama akkamii akka ture eenyummaa isaa kaleessaa namummaa isaa kaleessaa waan beektuuf namummaadhaaf itti dhiyaattee jijjiiruu akka dandeessuu fi doktora saayikaatiristii yookiin doktora sammuu barbaaddee akka wal'aansuu barbaaddu keessa ishee of amansiiste. Isheenis egaa nama kana har'aaf boru osoo hin jenne yeroo hunda itti deddeebi'uudhaan gara namaatti akka dhiyaatuu fi akka nama barumsa taasiste. Turtii yeroo dheeraan booda tokko lama jettee qaama isaa, uffata isaa, bifa namummaa isaa hunda jijjiiraa gara nama sirriitti akka madaqu taasiste. Suuraa kanarraa akka argitanitti duraan baay'ee gurraachaa fi halluun isaa kan nama jibbisiisu ture. Isheenis halluu kana osoo hin jibbiin itti siiqxee hammattee namummaa fi waliin guddachuun maal akka ta'e itti agarsiiste. Keessi isaas jijjiiramaa deeme. Isheenis sanaan hin dhaabne. Tokko lama jettee uffata inni qabu irraa baaftee miicitee xurii isaarraa dhiqxee qeensa isaarraa qortee rifeensa isaas irraa haddee ofitti isa madaqsuu eegalte. Isheen baay'ee nama cimtuudha. Baambiin nama dhugumaan rabbii nama sirrii godhee uumee fi nama namummaadhaaf dhalattee jiraattedha. Egaa waggaa dheeraan booda bifa ammasin suuraa irratti argaa jirtanii fi jalqabarra kan ture kanaan jijjiirtee sadarkaa kanarraan isa geesse. Yaa obbolaa koo, wanti isin ajaa'ibu namni kun argaa uffatee dhiqatee nyaatee kana fakkaatee booddee jireenyi gaafa jalqabaa isa qabde sun isaaf hin qajeelle. Innis akka lakkoofsaa Awurooppaatti bara 2017 addunyaa cubbamtuu fi isa dhiibdu kanarraa ni sokke. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan seenaa kana jechan ani isinitti murraa suurri isin agartanii waa jechuu dandeessan isinitti muu danda'a jedhee yaada. Suuraa isaa tokko lama jettanii hubachuu dandeessu. Maal akka ta'es tilmaamuun isin rakkisu. Egaa nutoo akkami laata? Nuti namaaf jaalalli nuti qabnu akkasumallee namoota qalbii dhabaniif namoota daandiirra jiraataniif akkasuma immoo dhugumaan nama jaalanne tokko bakka hangamii kenninaaf laata? Dhugaadhaaf dubbachuuf taanaan hedduun keenya bakka dubartii kanaa buufnee yoo of ilaalle hin jirru jechuun hin danda'ama. Nama jaalannee nama guutuu tokko iyyuu bakka gaariin kenninuu fi ulaagaan yookiin madaalliin jireenyaa isiniif maal ta'uu danda'a? Bishaan darbuuf deemu si nyaatini nu nyaatini yoo firaa. Guyyaa darbuu deemuuf hin darbini of eegna daraa. Me ofa
teenye namummaa kaleessa fuunee lafa keenye badiin nama maate dachee gaarii faaloo araara siin jenna yaa waakkana jaaloo araara siin jenna yaa waakkana jaaloo isaanis jedhee of dhaquu furmaatan ta'u isheenis jedhee hundumtuu walaadhaan isaanis jedhee of dhaquu furmaatan ta'u isheenis jedhee hundumtuu walaadhaan isaanis jedhee hundumtuu walaadhaan. Dhagaa akka kiyyatti namni nama ta'ee dhalachuu isaatiif kabajnii fi ulaagaan inni sinirraa argachuu qabu qixuma sooressaa bareedaa beekaa ta'uu qaba. Namni hunduu ji'a 9 dhalate, namni hunduus uumaa waaqaati. Kanaaf yaa obbolaa koo seenaa kanaa irraatii waa barattu. Namni jireenya isaa keessatti waan baay'ee arguu danda'a, dabarsuu danda'a. Akkanas ta'anii namatti deebi'anis addunyaa kanarraa godaaduun hin jirti. Seenaa kana gaafan dubbisu ani hedduu waan na jeeqeeffanan gara gurra keessanii seensuu fi bifa suuraatiin isiniif qooduufan dirqame. Mister Ingaa rabbiin lubbuusaa haa qananiisu. Mister Baambii rabbiin lubbuu ishee haa dheeressu. Nama gaarii akkanaa waaqni biyya keenyaafis addunyaa kanaafillee haa kaasuun kadhannaan ani rabbiin kadhadhudha. Kanaaf sinis daawwitii jireenya akkasii kana keessatti akka of ilaaltan abdiin qaba. Eessa jirra laata jedhaatii of madaalaa. Jireenyis maal akka ta'e of hubadhaatii of barbaadaa. Jireenya amma min guunneef dachee kanarratti wal dhiibnee, wal ciqillee, wal ajjeefnee, wal dheeksinee jiraanna. Dhugaan ilmoo waaqee, dhugaan hin duutu, hin miidhamtu. Ilmoon namaa isheen dhugaan inuma jiraatti. Yaada keessan yeroo kamuunuu qoodaa. Har'aaf argaa kiyya xumureera. Horaa bulaa deebanaa gammee tuubiidhaa Oromiyaarraa.